Oromo Viewn Oromo Viewn Oromo Viewn Akkam jirtu daawwattoota Obbo akkasumas uummata Oromoodhaa fi baga irreecha baranaan isin ga'ee jenna baga nagaan of kaltanii waggaa 150 booddeelleeni magaalaa Finfinnee handhuura Oromiyaa keessatti irreeffachuuf baga geessan isiniin jenna nus fagoorraa gaa uummata keenya ilaalaa turre nagaadhaan waan hundi isaa xumuramu isaatti gammachuu qabnu kanumaan ibsuu barbaanna har'a Obbo nama kabajamaa nama Oromoo keessatti jaalala guddaa qabu nama qabsoo har'a geenyeef illeeni kan aarsaa guddaa kaffalee har'allee keessumatti tattaafataa jiru nama kabajamaa guddaa isin qabannee dhiyaanneerra egaa eenyu jechuun keessan hinafu kan har'a nu waliin jiranii kan magaalaa keenya keessummaaf dhufanii kan arganne Obbo Bekele Gerbaadha. Obbo Bekele Gerba yeroo ammaa kanatti dhaaba OFC Oromo Federalist Congress fi itti aanaa dura ta'aniitu hojjetaa jiru. Kanaan duras waan hedduu keessa darbanii gara magaalaa kana yeroo dhufanis interview adda addaa ta'aa turan har'ammoo haala yeroo irratti hundaa'uudhaan nus gama keenyaaf gaaffii tokko isaan gaafachuuf deemna. Nu waliin turuudhaan akka caqastan kanumaan isin affeeraa gara Obbo Bekeleetti isin dabarsa. Obbo Bekele baga gara Minisootaa nagaan dhuftan. Baga nagaan na eddanii baga naaf hirtanis. Kanumaan immoo baga irreechaan isin ga'een jedha. Karaarra turtaniinsa yeroo irreechi biyyattii ta'u haala gaariitiin xumurameesuma laalaa bulleenuusi. Gara gaaffii keenyatti seenuun keenya dura gaamee Obbo Bekeleen osoo siyaasatti hin seeniin dura barsiisaa turtanii. Barumsuma sana irratti osoo jirtanii kan gara hidhaattis deemtan amma immoo deebitanii maalitti jirtu barsiisaa jirtu eessatti barsiisaa jirtu maatiin immoo ijoollees abbaa ijoollees akka taatan beekna mee ijoolleen keessanis ijoollee meeqas qabdu maama maatiilleen haasa'aa jalqabnu jedheetanii baga gara Obbo'tti dhuftanii chumaan jalqabu. Galatoomaa seensa keessatti waan ati waa'ee koo dubbatte xinnoo natti baay'iftee sababiinsaa nan xiqqeesse dhugaa ani akkuma nama carra qabeessa tokko ta'eetani malee akkuma kanaan dura bakka adda addaattis dubbadhe namoonni hedduun na caalaa hidhaman baroota baay'eedhaaf dararaman kan qaama isaaniitti dhaban hojii isaaniitti dhaban bultoo isaanii maatiin isaaniitti jalaa diigame dhumarratti immoo kan bakka buuteen isaanii illee dhabaman kan lubbuudhaan wareegamanis hedduutu jiru. Kan har'a immoo lubbuun kan jiranis baay'ee kan anaan ol gatii guddaa kaffalan ni jiru. Garuu immoo namoonni tokko carraa qabu nama keessaati. Carraa sanatu naa kenneetan isaan keessaatii tokko ta'e malee an hunduma caalaallee gumaachee miti. Sababii kanaaf natti baay'ata haa ta'uuti immoo egaa gara waa'ee maatii koo yookaan isa akkamittiin gara kanatti akka hin seenne dubbachuu fi ani akkoo nama tokkotti barsiisaa man ture otoo gara qabsoo kanatti hin seenne dura Adaamaadhaan barsiisan ture kolleejii barsiisota Adaamaatiin barsiisan ture achi yeroon turetti bara 1997 akka biyya Itoophiyaatti hojiirraan wari'an gara barsiisota 19 hojiirraan wari'anii achi Finfinneettiin dhufee kolleejii dhuunfaa tokkotti qaxarame maaliif kolleejii mootummaa keessatti instituushinii mootummaa keessatti akka hin qaxaramne maqaan keenya bakka hundumaatti darbee ture. Sababii kanaafanii mana dhuunfaatti qaxarame achiin bahee immoo deebi'ee waggaa lamaffaatti ammas kolleejii dhuunfaatti qaxarameen isaan booda kanan yuunivarsiitii Finfinnee dhufee jechuudha. Yuunivarsiitii Finfinnee eegan dhufeen booda baay'ee manni koo Adaamaadhuma. Adaamaa wayitan gara Adaamaatti gaafa deemu lafa weeraramu kana Oromoo buqqa'u kana yeroo hundumaa nan argan ture nan dhagaan ture. Utuma kanaan jiru paartiin yeroo sana Waafdoo jedhamu warraaqsa Federaalistii Dimokiraatawaa Oromoo waamicha naa godhee nan gara paartii sanaatti seene utuma hin turin filannoof dhiyaadhe
filannoo sanaan booda filannoo sun milkoofne naan jedhani uummanni sagalee naa kenneera. Korojoon hatamee fudhatame sababii kanaatiif mo'amteetta jennaan dhiisee mana hojii deebi'ee yuunivarsiitii Finfinneetti jechuudha. Isaan booda kanaan iyyuu hin raawwanne ani egaa dubbii himaa paartiin ture yeroo sana dubbii himaa paartii keessatti waama tokko miidiyaa irratti waan dubbadhu duraan kan ka'e ammaan booda akkas jetteen dubbatanii yoo kananniisu ta'e rakkoo sirra gahaa jedhanii akeekkachiisni naa kenname warra mootummaa irraati. Isa hin fudhanneeni sababii kanaaf egaa 2003 akka kan Itoophiyaatti 2011 akkuma kan biyya kanaatti jechuudha hidhamuuf danda'e jechuudha. Egaa ijoolleen qabaa ijoollee 4 qabaa durba tokkoo fi ijoollee dhiiraa 3 qabaa. Mucaan koo mana hidhaa yeroon turetti keessumaa isheen durbaa baay'ee outspoken turte dubbatti turte waa'ee koo falmiti turte miidiyaattis beeksifti turte boontuu jedhamti. Isheen qabsoo kana keessatti deeggarsa guddaa naa kennite maatiin koo guutummaadhumatti deeggarsa guddaa naa kennaa turanii haa warraa koos ijoolleen koo warri biroonis akkuma kanaa jechuudha. Sababii kanaaf egaa amma isaan ijoolleen 2 yuunivarsiitii jiru barataa jiru 2 fixaniiru. Ani immoo yuunivarsiitii Finfinneetiin hojjechaa jira hojii siyaasaas hojjechaa jira waluma faana deemsisaa jira jechuudha. Baay'ee gaarii. Anis guddaa isin galateeffadha yeroo keessan dhuftanii asirratti OVU irratti yeroo keessan nu kennitanii asirratti argamuu keessanii fi personally ani baay'ee isinitti boonaa baay'een isinitti gammadaa. Akka nama tokkootti saba keessaniif rakkina baay'ee keessa akka maatiittis akka qofaa keessanittis rakkina baay'ee keessa darbitan waaqayyo isin gargaaree kan nu agarsiiseera sagara fuulduraa qaarabbitu beeka. Baga nagaan dhuftan isiniin jenna. Ani gaaffiin qabu gaaffii mootummaan amma irra jiru kuni namooti akkatti ilaalan geeddarumsa kana akka addaati. Garri tokko amma tokko deemnee gudduutti dhufneerra jedha. Garri tokko immoo konvishanii keessa galee jira. Maaliif mootummaan kuni akka miidiyaa gubbaarratti arginu sirna darbee faarfataa sirni darbee immoo sirna saba Oromoo sirna fokkisaa ture. Namni isaa beekaa amma namni baay'ee confused ta'ee jira. Kana maaliif akka nama tokkootti isini kun maaliif akkas ta'uu danda'e mootummaan amma irra jiru kuni mootummaa isa darbe maaliif faarfachuun maaliif barbaachise jettanii yaaddu isin? Egaa Oromoon akka hundumti keenya iyyuu beeknu eega cabee ofisaatiin of bulchuu dadhabee qabeenya isaa irratti ajajachuu dadhabee aadaa isaa afaan isaa guddifachuu dadhabee biyya kana keessatti qoodinni qabu qooda bitamuu qofaa eega ta'eeti waggaa 150 darbaniiru. Waggoota kana hundumaa gidiraa fi rakkoo adda addaatiin kan inni dabarse mootonni darban hundumti isaanii gara jabeenyaanii uummata kana miidhanii jiru salphisanii jiru afaan isaas akka inni hin guddanne eenyummaan isaa akka inni of hin beekne godhanii dinagdee isaa saamanii yoomsanii karaa hundumaatiin bitaa turaniiru. Kanaafitiif yoo dhugaa isaa dubbanne tokkoon isaanii faarfamuu hin danda'an gaariin turre Oromoodhaaf. Maqaa dha'uunis hin barbaachisu eega cabeetii jalqabee tokkollee Oromootiif gaarii ture wanti jedhamu sirna kana keessatti hin jiru. Wanti amma xiqqoo dhiyoo asitti wanta nuyi karaa mootummaa argaa jirru duraan waggoottan darbe keessa sirnoota darban hunduma balaaleffachaa ture akkuma Adawaa Umtii jechuudha. Innumta maangorra jiru kuniyyuu balaaleffachaa ture. Amma waggaa tokkoo fi akkas ji'a 7 as keessumaayyuu immoo waggaa tokko asitti deebisanii mootummaa duraa sana gara leellisuu akka waan inni Oromootiif waan gochaa ture seenaan yeroo sana raawwatamanis baay'een isaanii seenaa Oromoon keessatti qooda fudhate osoo hin taane seenaa moototaa turanii moototuma sana deebisanii faarfachuu isaanii leellisuun argaa jirraan. Walumaa gala wanti nuyi hubachaa jirru gara qabsoon kun suutuma suutaan waggootan darban keessa mirga Oromoo deebisuudhaaf gatiin kafalame hundumtu suutuma suutaan irraati
qoodamaa irraatii caccabaa dhufee amma fuuluma duratti iyyuu ba'anii sirni durii sun gaariidha. Sadarkaa jedhamurra iyyuu gahaa jirra. Kanatti baay'ee gaddina sabni Oromoos baay'ee gadda. Gatiin ni baases lubbuun ni wareeges kanaaf hin turre. Tasumayyuu kanaaf hin turre. Adeemsi kun adeemsa sirriidha jennee hin yaadnu. Sababii kanaatiif nuti akka paartiittis namoonnis akka dhuunfaattis adeemsi amma jiru kun nu yaaddessa. Gara booddeetti sigigaachaa jira. Gara booddeetti deebi'aa jira. Sabboonummaa Oromoo kana cabsaa jira. Gaaffii inni gaafachaa ture immoo keessumayyuu akka gaaffiitti fudhatamaa hin jiru. Deebiinis argamaa hin jiru. Kanaatiif mirgoota waggaa tokko dura qabnu har'a dhabaayyuu jirra. Waan gaafa sana dubbachuu dandeenyu har'a dubbachuu dadhabaa jirra. Gaafa sana waa'ee sabboonummaa Oromooti, waa'ee eenyummaa Oromooti, waa'ee maaliiti kan gaafatamu. Har'a garuu waa'ee masaayyuu maaliif kaaftu? Waa'ee Itoophiyaa duwwaa dubbadhaa, waa'ee araaraa duwwaa dubbadhaa, waa'ee nagaa qofa dubbadhaa, waa'ee walitti ida'amuu kana dubbadhaa wanti jedhamu guutummaadhumatti afarfamaa jira jechuudha. Garuu uummatichi hin fudhannee fudhachuus hin danda'u. Maaliifi gatii itti baaseeti kan inni ittiin gahe namootuma har'a iddoo tokko qabatanii waan sana sadarkaa kanaan akka kana dubbachaa jiran yookaan gara aangootti fidee qabsoodhuma uummata kanaati. Kanaaf uummanni kun itti gammadaa hin jiru. Nus akka paartiitti gammadaa hin jirru. Haa ta'uyyuuti immoo namoonni amma akka ODP'tti aangoorra jiran kun Oromoo keessaa sababii ba'anii fi yoo xinnaates yoo guddates maqaan ittiin waamamaa jira. Mootummaan kun akka mootummaa Oromootti ilaalamaa jira. Dijuuri kana sababii ta'eetiif mee waliyaa dhaggeeffannuu waliyaa obsinu gara qalbiitti akka dhufanittis immoo waliyaa hubannu isa jedhurra jirra malee adeemsichi nu gammachiisaa jiru jechuuf hin jedha. Haa ta'u eegaanis isiniin asitti arguu koo baay'een gammadaa. Baay'een isin galateeffadhaa nu kabajanii dhuftanii asitti argamu keessanii. Waan baay'ee keessa dabartaniittu yoo mayyuunatti baay'atettanii baay'ee isinittiin baay'enne kuni. Isin actually biyya kana manadhaas jalqaba yeroo hidhamtanii booddee dhuftanii yoo biyya kanatti hafuuf shaansii yoo qabdanii dhiistanii galtanii utuma namni lakkii hafaa isiniin jedhu tu dandeessanii dhiistanii saba keessan rakkina kana keessatti dhiisuu waan hin barbaanneef galtanii kuni baay'ee nama dinqisiisa nama galateeffachiisa. Aarsaa guddaa caalaa namni baasuu hin danda'u. Baay'ee isin galateeffadha. Anis gaaffiin koo isuma ammaatti itti fufeetu akka Dr. Abiyyiin guyyaa yartuu dura haasaa tokko godhanii turanii achirratti maal jedhanii gaaffiin Oromoo ishee xixiqqoo kana booddee gaafatamuu hin barbaachisu jedhan akkasumas waggaa 30 guutuu isni gaafatamaa ture amma gaaffii ta'uu hin danda'u jedhan kun maal jechuu isaaniitti geddarumsimti kun kan dhufeef gaaffii Oromootiif jedheeti miti waansaa akkamittiin maal jechuu isaaniitti yeroo akkas jedhan akkamittiin gaaffiin Oromoo xixiqqoo ta'uu danda'a maal isheen xixiqqoon gaaffiin Oromoo. Egaa kana laatu isaanii gaaffiin Oromoo warri kana jedhan gaaffii xixiqqoodha warri akkana immoo gaaffii guguddaadha. Kanaaf deebii kenninaa kanaaf immoo deebii isaa eeggadhaa soo jedhanii gaarii ture. Kana hin jenne garuu gaaffiin Oromoon gaafachaa turee fi qabsoo isaatiin haala amma jiru kana jijjiiruu danda'e baay'een isaanii gaaffii xixiqqoodha jedhamanii warri ilaalaman jiru miti. Waa'een afaan isaatii amma gaaffii salphaa miti. Gaaffii waggaa 150 itti gatii itti baasedha. Sababii kanaaf hojii qaxaramuu dadhabee ol guddachuu dadhabee daldala keessa seenuu dadhabee caasaa mootummaa keessatti itti gaafatamummaa fudhachuu dadhabee waan meeqaatiin waan itti cabeedha. Kanaatiif kun amma gaaffii xiqqaadha jedhamees hin ilaalamu. Maaliif waan afaanii waan eenyummaa ofiiti beekumsa ofii duudhaa ofii waa hedduu seenaan ofii waan hundumtuu achuma keessatti beekumsa dhaloonni keenya labanni darbe hundumaa qabu hundumaa achi keessatti cuunfame jira afaan keenya keessatti waan ta'eef kanaaf kana waan salphaatti ilaaluun hin danda'amu. Gaaffileen waa'ee lafa isaanii waan humti namni Oromoo narra qaba jedhu iyyuu lafuma qofaadha akka risoorsiitti jechuudha. Qabeenyumti nuyi qabnu iyyuu lafa duwwaadha.
maaliif kapitaala kuufate hin qabu sirni darbe hundumtuu akka inni kapitaala hin kuufanne godhee ture. Kanaaf wanta nuyi jiru nurka jira wanta nuyi jennu lafa keenya. Kanaatiif waa'een lafaa deebii argachuu qaba. Waa'een Finfinnee deebii argachuu qaba. Isaan kun gaaffii salphaadha yoo jedhame inni isin du'aa turtaniif gatii hin qabu hin deebifnu jechuudha qabsoo biraatti nama deebisuu ta'a kun. Kanaaf ani akka gaaffii salphaatti ni ilaalu. Isaan gaaffilee kanneeniin gaaffii salphaadha jedhan yoo ta'e dogoggora cimaa ta'a. Tuffiidhayyuu. Uummataa wajjiniin iyyuu duddaa fi garaa ta'uu ta'a. Deebisanii qabsoo walirratti geggeessuu ta'a jechuudha. Kanaaf kun hin ta'u namni iddoo sanatti deebi'uu danda'u hin jiru. Amma itti xiyyeeffate yeroo gabaabaatti deebii inni argachuu qabu murtaa'oodha. Waa'een afaanii deebii sirrii argachuu qaba. Federaalizimii inni dhugaa inni sabdaneessaa multi ethnic multi national ta'e kuni hojiirra ooluunsaa dirqamadha. Hagammaatti hojiirra oollee paartii tokkotti yookaan gosuma tokkotti iddoo tokko taa'eetu waan barbaade ajajaa ture. Sababii kanaaf uummanni ofiisaatiin of bulchaa hin turre. Waa'ee misooma isaatiif ofiisaatii itti gaafatama fudhachaa hin turre kan jedhudha. Kanaaf kuni federaalizimii sabdaneessaan kuni hojiirra ooluunsaa dirqamadha. Waa'een afaanii hojii afaan Oromoo keessumaa afaan Amaaraa ta'u afaan federaalaa ta'uunsaa dirqamadha. Itti dabalee afaan Oromoo amma bakka lamatti qoodameetu Oromiyaa keessaati jechuudha. Yoo waajjiraalee mootummaa federaalaa keessaa hojjetta ta'e afaan Amaaraatiin fayyadamta. Fakkeenyaatiif teeleen afaan Amaariffaatiin fayyadama. Baankiin afaan Amaaraatiin fayyadama. Humni ibsaa afaan Amaaraatiin, inshuraansiin, baankiiwwan waan adda addaa kun jechuudha. Federal institutionin hundumti isaanii afaan Amaaraatiin hojjetu. Amma garuu kun ta'uu hin danda'u. Maaliif? Uummanni Oromoo lafa jirutti afaan isaatiin tajaajila argachuu qaba. Kun kan federaalaa, kun kan waldaa amantaa, kun immoo kan mootummaa naannoo Oromiyaa waan jedhamu hin jiru. Uummati sun uummatuma sanadha. Tajaajila tokko afaan tokkoon, tajaajila biraa immoo afaan biraatiin argachuu hin danda'u. Kanaaf namni Oromiyaa keessa hojjetu daldalas yoo daldale, amantaas yoo lallabe, baankiidhaanis maaliinis yoo tajaajila adda addaa teeliinis maaliinis yoo kenne afaan sanaan uummata sana tajaajiluun dirqama. Kun immoo waliigaltee Itoophiyaan waliigaltee addunyaa baay'ee kan isheen mallatteessitee fi qaama seera biyya kanaa gootee kan isheen fudhatte keessatti waliigaltee mirga namummaa keessatti waa hedduu keessatti kun inshiraayindi ta'ee achi keessatti qabamee jira jechuudha. Sababii kanaaf eenyullee dhowwachuu hin danda'u, eenyus kennuu fi eenyurraas eeguu hin danda'amu. Kuni gaafuma uumamne wajjin hin dhalanne mirga kana. Mirga kana mootummaan no godhu jira, kan recognize godhu jira, kan didu immoo jira. Mootummoonni amma ammaatti recognize gochuu didanii amma garuu dirqama recognize gochuun. We deserve all the right. Mirga isaa qabna. Afaan keenyaan lafa jirrutti barnootas, hojiis, maalis, tajaajilas waan hundumaas afaan keenyaan kan federaalaa haa ta'u, kan eenyu haa ta'u, kan naannoo haa ta'u, kan maaliyyuu haa ta'u afaan ofiin argachuu. Kanaaf kan akka gaaffii xiqqootti fudhachuu hin danda'amu. Kana gaaffii xinnoo dheedhanii bira darbu taanaan uummaticha hin beekan jechuudha. Uummaticha wallaaluu ta'a, tuffachuu ta'a, gaaffii isaa deebisuu diduu yookaan farrummaadhaan dhaabbachuu ta'a uummata sanaa fi kanaatiif kun waan baay'ee afeera waan ta'eef kuniin sirraa jennee abdii qabnaa jechuudha. Kanaaf egaa waa'een afaanii kanadha, waa'een lafaa kanadha. Lafti lafee keenya jedhamee gatiititti bahe waan xinnoo miti. Ijoollee ola deema meeqatti dhabne? Meeqatti dhabne? Kanaaf akkasumatti dhiifnee akka kaleessaa callume jedhanii babal'achaa itti fufuun hin danda'amu. Daangaan illee beekamuu qaba. Lafti keenya inni amma wannoon irratti gatamu, balfi irratti gatamu, bishaan keenya inni baan fedhe warshaa keessaati summii fuudhee gaditti naqee horiin nafu, namni nafu, waan dhugu bishaan otoo ganda kee keessa too yaa'u, mana kee jala too yaa'u bishaan dhugu dhabuu jechuun kun waan ajaa'ibaadha. Awaashin yoo fudhanne amma magaalaalee Finfinnee kutanii yookaan karaa sanarra kan deeman
warshaaleen achirratti dhaabbatan hundumti isaanii achitti bishaanicha sommii gadi lakkisu. Eenyutu dhugaa namni jedhu hin jiru. Namoota abbaa qabeenyaa 2-3 benefit gochuudhaaf jecha namoota miiliyoona meeqaan lakkaa'amu bishaan akka hin dhugne godhama. Horiinsaa wannoon irraa bubuqqa'ee, rifeensi irraa bubuqqa'ee, dabbasaansa irraa bubuqqa'ee, gogaan isaanii luluqqa'ee du'anii argamu bakkeetti jechuudha. Uummanni immoo waan dhuguu qabu. Jarikaaniidhaan baadiyyaadhaa bahee otoo bishaan ganda isaa keessa itoo yaa'u dhaqee magaalaa ta'e bishaan waraabbatee fudhatee gala mana isaatti. Waan dhuguu qabu, waan ittiin dhiqatu qabu, waan ittiin qulqullina isaa eeggatu qabu. Kan ammoo kompenseeshinii namni kennuuf hin jiru. Maaliif kana ta'a? Kanaatiif waa'ee lafa keenya, waa'ee risoorsii keenya waan salphaadha ta'a taanaan namni ofii isaatii utuu baduu namni gara biraan akka inni jiraatu hayyamuu hin danda'u. Hin danda'u. Kanaaf gaafa jireenyi isaa threatened gaafa ta'u jireenya nama sana dhowwuutti deema. Wanti yeroo darbe argines kanadha. Eeguu fi jiraachuu dadhabe inni biraan akka jiraatu hin hayyamuuf. Kun seenaa addunyaati. Seenaa humanitiiti kun. Kanaaf akka inni irratti hin kaane gochuun barbaachisaadha. Gaaffileen Oromoo gaafataman hin deebine kana namoonni hundumtuu irratti walii galu. Kana irratti isin gaafadha. Akkuma taliileen jette gaaffii Oromoo keessatti xiqqaa waan jedhamu hin jiru. Waggaa 40-50 darban keessatti hundumtuu jajjabaadha. Dhigatu itti dhangala'ee afaan Oromoo yoo ta'e waa'ee lafa keenyas yoo ta'e isuma waggaa muraasa dura isinillee gaafa dibeetii gootanii fakkeenyi kaastan ammallee kaasaa jirtanii faabrikaan warshaan gurguddaa Finfinnee naannoo Finfinneetti ijaaramee jiru xuriin achi keessaa yaa'u qotee bulaa keenya hedduulleen akka miidhaa ture namni garagalee isaanii ilaalus hin jiru kompenseeshinii isin kennamnee fi sun ishuu tokko illee gootanii yeroo irratti falmaa turtanidha ammallee dhimmi sun inuma jira. Kungaa kanumaan iyyuu wal qabsiisee aan konsistansii akkasii namni nama siyaasa keessa jiru uummata kanaaf deddeebisee dubbachuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf waan xiqqoo jennu hin jiru namni aangawaa mootummaa ta'e tokko jecha isaaniis eeguu qabudha waan jedhan jechi baay'ee bu'aa guddaa qaba. Ergaa qaba aangoon namni tokko irra jiru immoo waan dubbatu san matter eeggannoo barbaada. Oromoon ammayyuu madaasaa sanarraa hin fayyine madaa sana tuttuquun barbaachisaa miti. Keessattuu nama kan kooti jedhu tokko irratti hundaa'e jechuudha. Kanumaan wal qabsiisnee egaa torban kana immoo dhaabbanni siyaasaa kan Oromoo baay'een walitti dhuftanii waligaltee tokko irra geenyeerra ittanii miidiyaatti argineerra. Mee waligaltee isaa ammaa kana kan duriirraa maaltu adda isa godha? Akka nama dhaaba siyaasaa keessa jirtan bakka buutanis haa ta'u akka nama siyaasaa tokko kan akka Oromoo tokkotti abdiin irraa qabdan maali? Inni kun dhuguma nagaa waaraa Oromiyaa keessa hin fida jettanii abdataa jirtu hin fida jennes nus akka ummataatti abdachuu dandeenya. Mee kanarratti waan jettan yoo jiraate? Egaa wanti adda taasisu dhaabbileen Oromoo yeroo baay'ee dhuguma walii galaa turaniiru, walii mallatteessaa turaniiru, miidiyaa irrattis ba'anii harka wal qabatanii hin araaramne akkas taane jechaa turaniiru. Utuu achi hin bahin immoo lolli jalqabame namni du'e kan jedhamus dhagahaa turre baay'ee abdii kan nama kutachiisu ture. Inni ammaa kana wanti adda godhu yoo jiraate tokkoffaa kun dhaabbilee Oromoo hundumaa hammachuu isaati. Dhaabbileen Oromoo biyya kana keessa jiru jedhaman hundumti isaanii keessatti qooda fudhataniiru. Dhuguma dhaabbilee gara 13-14 kan jiran achi keessaati baay'een isaanii gara dhaabbilee 7 yookaan akkas kan ta'anii dhaabbilee dhuma dawaawii ijaareedha baay'een isaanii. Duraan jechuudha. Maaliif ijaaree yoo dhaabbileen warri uummanni amanu yookaan immoo uummata biratti warri fudhatama qaban kun fakkeenyaatiif filannoo fa'iitii yoo ba'ani
kunoo dhaabbileen Oromoo biroonis jiru isaanii wajjiniin dorgomee moo'ee jechuudhaafiti fakkeessuudhaaf baatee deema jechuudha. Mindaa kaffalee fi mana kennee fi waajjira kennee fi waan hundumaa mijeessee fi gara deemanitti kunoo dhaabbilee siyaasaa wajjiniin haasofna jedhee mareetti walitti waamee hoteelatti maal akkas akkasii akka godhetu konsamshinii miidiyaatiif itti fayyadamaa ture jechuudha. Isaaniin tokkoyyuu keessan galchine amma. Garuu dhaabni siyaasaa dhuguma ofii isaaniin of danda'anii hirkannoo tokko malee waa'ee saba isaanii kan falmaa jiran eenyu fa'i isa jedhu dhaabbileen adda bilisummaa Oromoo irraatii adda caccaban 5tu jiru. Isaan 5 ta'anii jaafaan ODP ta'e kan amma bulchaa jiru jechuudha. 7ffaan kaafaawaa ta'e Koongireesii Federaalaa Oromoo kanan keessa jiru jechuudha. Nuyi 7 jechuudha kan walitti amma kan waliigaltee kana kan mallatteesse. Kanaaf dhaabbileen Oromoo alatti hafan hin jiru akka dhaabaatti ijaaramanii. Seeraan ijaaramanii dhaabni Oromoo dhaabni siyaasaa tokkoyyuu hin hafne alatti. Kun tokkodha. Lammaffaa immoo kuni yeroo dheeraa fudhateera. Yoo xiqqaate ji'a 6 yookaan ji'a 7 irratti haasa'ameera. Irratti mari'atameera. Hamma gaafa waan kana xumurruutti amma walii mallatteessinutti ifa hin goonu jennee 7 yoo xiqqaate guyyaa guutuu irratti mari'ataa turreera jechuudha ji'oota hamma kanaatiif. Kanarratti maal fa'i wanta nuyi tokkummaatti qabnu walootti wanta nuyi qabnu maal fa'i jennee tokko kanarratti walii gallaa. 2 kanarratti walii gallaa 3 kanarratti walii gallaa jenneetu qabxii 15 lafa kaa'anne jechuudha. Qabxii 15 kan irratti walii galallee jechuudha. Kan 7 keenya yuunan mislii irratti walii galle jechuudha. Kuni kan guyyaa tokkotti guyyaa 2tti ta'e utuu hin taane maree dheeraa keessa kan biqileedha jechuudha kan dhufeedha. Lammaffaan isa kanadha. Sadaffaan maaltu ta'e umarratti guyyaa 2 intensively maree gadi fageenya qabu akka workshopii irratti geggeessineera. Kanarratti maaltu ta'e dhaabbileen tokkoon isaanii mul'ata isaanii akka dhiyeessan. Mee ati mul'ata maal qabda akka dhaabaatti? Mul'anni kee maalidha? Achi immoo ergamni kee maalidha? Kaayyoon kee immoo maalidha? Duudhaaleen yookaanis immoo sonaawwan ati hordoftu immoo maalidha? Values jenneetu 7 qobaatti present eega gooneen booda iddoo 4tti immoo wannoo goone gruupii yookaan gartuu ijaarreetu gartuun tokko mishinii irratti yookaanis immoo ergama irratti akka hojjetu. Gartuun tokko ergama irratti, gartuun tokko kaayyoo irratti, gartuun tokko duudhaawwan irratti, gartuun tokko immoo mul'ata irratti akka hojjetu ta'e jechuudha. Warri mul'ata irratti hojjetu fakkeenyaatiif dhaabbileen 7 kun mul'ata isaan commonly share godhan maalidha jennee irratti mari'atama. Gaafa taa'an ilaalanii dhaabbileen kun hundumti isaanii mul'anni isaanii waluma fakkaata. Waan adda isaan baasu baay'ee hin jiru wanti adda isaan baasu jechootuma yookaan himattiin waan sana ibsan irraan kan hafe basically maaliif deemta inni jedhamu yeroo ilaalamu tokkumadha. Waa'ee saba kanaati kan deemu. Tokkumadha. Sababii kanaaf gaafa arfanuu kategorii kanatti wal bira qabnee gaafa laallu tokko ta'anii dhaabbileen hundumti isaaniiyyuu gara tokkotti deeman. Eega kana ta'e eega mul'anni keenya tokko ta'e eega ergamni nuyi bakkaan ga'uudhaaf barbaannus tokko eega ta'e kaayyoon keenya nuyi saba kanaaf qabnus tokko eega ta'e maaliif dhaaba 7 nu barbaachisa? Dhaabi 7 maal nu godha? Dhaaba 7 yoo taane immoo uummata Oromoo fi hin fayyadamoo balaatti fida wanti kun. Haala amma biyya kana keessa jirrutti akka Oromootti duula nurratti geggeeffamaa jiru kan nu cabsuuf aggaamii nurratti aggaamamaa jiru kan kana keessatti nu gargaaramoo nu gargaaru jennee gaafateenye ilaalu nu gargaaru hundumti keenya irratti walii galle nu gargaaru kun garaagartummaan keenya sagaleen keenya filannoo irratti yeroo dhiyaannu yoo adda adda yoo cabne yoo adda adda yoo baane kun namni biraan akka moo namni biraan aangoon akka fudhatu godha malee nu gargaaru. So ammas egaa san hundumti keessan walitti dabalamtanii tokko taatan jechuudha? Tokko hin taane. Amma wanti itti adeemamu
gartuu tokkoffaa amma kan waan kana waan Oromoo kana dhimma Oromoo irratti dhimma waloota irratti kan irratti murteessu kan wayi tokko irratti tarannoo tokko fudhatu ejjennoo wal fakkaatu kan fudhatu koreen tokko hundaa'eera. Koreen kun maal jedhama? Gaaddisa hooggansa Oromoo kan jedhu nama 14 kan of keessaa qabu jechuudha. Kuni dura taa'ota paartiilee hundumaa itti aanaa paartiilee hundumaa jechuudha. Paartiin dura taa'aa 7 qaba, itti aanaa 7 qaba. Isaan kun 14 ta'anii hooggansa gaaddisa hooggansa Oromoo uuman jechuudha. Amma paartiin alatti hafe hin jiru. Wayi tokko yoo dhiyaate an keessaa hin qabu nami jedhu hin jiru. Maaliif gaaddisa sanadha amma kan wayi tokko murtoo tokko irra kan ga'u gara fuulduraatti jechuudha. Waanuma Oromiyaa laallatu kanarratti kan akka aangootti fudhatee kan ilaalu koreen tokko dhaabbachuu qaba. Yoo biyyi kun rakkoo addaa keessa yoo seente illee akka Oromootti nuyi waan irratti kuufnu qabna. Waan irratti bori waliin lolle an keessa hin jiru an ilaallatu kan hin jenne jechuudha. Kanaatiif ta'anii dhaabbileen Oromoo kun torbanuu isaanii itti gaafatamtoota isaanii wajjin hayyuu duree isaanii ittiin mallatteessanii mirkaneessanii bahan jechuudha. Kanarratti koreen nama 5 qabu immoo itti dabalame kan wantoota sila dubbanne vision, mission, objective and values kan jedhu irratti warra hojjetu nama 4 ta'anii namni isaanii hin qindeessu nama 5ffaa ta'ee isaanis qaama kana ta'anii akka lifeline-itti mootummaa fi OLC kana yookaan Oromo Leadership Council kana gidduu kan deemu immoo wannoon tokko bridging tokko uumameera jechuudha. Isaan kana immoo kan gorsan gameeyyiin siyaasaan bilchaatan isaan immoo akka isaan itti makaman ta'eera. Fakkeenyaatiif jaalle Galaasaa, Leencoo, Diimaa, Jawaar, Dr. Abarraa Tolaa. Isaan immoo waan kana kan facilitate godhan kan walitti qaban kan walitti fidan akka jaarsaattis akka maalittis kan kana walitti hidhan jechuudha. Kanaatiif amma feetiin Oromoo yoo wanti tokkollee yoo raafamni addaan yoo dhufe hin qabna waan irratti kun waan tokko qabna qabatamaa qabna jennee abdannaan. Kanaaf abdiin keenya isa kana caalaa isa kanaan dura caalaatti har'a cimaadha. Ani kana keessa hin jiru dhaabi jedhu hin jiru. Dhaabbileen adda bilisummaa Oromoo hundumti isaanii keessa jiru. Dhaabni kan amma mootummaa kana bulchaa jiru keessa jira. Nus immoo akka opposition biyya keessa tureetti achi keessaa qabna. Hooggantoonni keenya guutummaatti jiru, itti aanonni isaanii guutummaatti jiru. Kanammoo namni tokko dhiibbaa addaatiin otoo hin taane fedha isaatiin jaallatee irratti walii galee negotiationii dheeraa keessa kan irra geenyedha jechuudha. Kanaaf abdii guddaa qabna. Baay'ee kana dhaga'uun waan hedduu nama gammachiisudha. Kanumaaniyyuu waan tokko barree ji'a 5 ji'a 6 irratti mari'ataa turre jettanii Oromoon iccitillee baree jechuudha. Dur guyyaa tokkotti wanti tokko ta'ee duruu haala jira. Kun adeemsuma keessatti cimina keenya bilchina siyaasaa uummata Oromoo keessatti guddataa deemee agarsiisa. Waaqayyoon irratti kadhachuudha akka wanti kun abdiin kuni abdiisa dhugaa ta'u baay'ee gama keenyaan baay'ee irratti kadhannaa abdannaasi baay'ee gaariidha waan akkasii dhaga'uun uummanni keenya kana dhaga'uu barbaada. Tokkummaa akkasii kana kan dheebonne rakkoon uummata keenya yeroo hunda rakkoo haasa'ullee hin dadhabne furmaata argatee arguu barbaanna. Egaa akkuma isin jettan dhaabonni siyaasaa gaafa walitti dhufu hundumtuu galiinsaa tokkuma. Kanaaf sanarratti yoo ta'anii ilaafilameedhaan mari'achuu danda'uun waan guddaadha. Isin gaaffii kan biraan qabdan taanaan? Gaaffii qabu tokko Oromoon gaaffii baay'ee qaba. Gaaffii isaa baay'ee hin deebine. Gaaffii isaa sana akka hin deebineef kan gufuu ta'ee wanti argamu yoo jiraate waan sadii maal jettanii yaaddu isin? Gaaffii wanti isin qalira? Sadii ta'ee sitti mul'ate moo isin? Sadii isa ta'u tokkos lama mee tokko lama sadii jedhaati nutti mamaa inni gufuuni maal gufuutti ta'a? Yeroo hundumaa gufuu nutti ta'u jechuusheeti. Tokkoffaa wanti gufuu nutti ta'u
tokkummaan gidduu keenya jiru laaffataa ta'uu isaati. Tokkummaan dhibuu isaati. Kanaaf amma gaaffiin Oromoo gara fuulduraatti akka inni tarkaanfatu gochuudhaaf illee dhaabbileen Oromoo kun tokko ta'uun isaanii murteessaadha. Murteessaadha. Karaa gara biraa immoo mootummaadhuma biyya bulchaa ture kana keessatti yookaan immoo dhaaba biyya bulchaa ture kana keessatti garaagartummaan uumaman gaaffiin kun akka hin deebine kan gaaffiin kun akka deebi'u barbaadan jiru gaaffiin kun akka hin deebine kan barbaadan immoo jiru. Dhugaamatti akka hin deebine kan barbaadan illee hin jiran garuu akka akkas ta'uuf dhiibbaa ormaa jala kan jiran jiru. Dhiibbaa alagaa jala kan jiran jiru jennee yaadna. Fedha isaaniitiin isa ta'u dirqamanii isa ta'u dhiibbaa waan sana kaasuu akka isaan sodaatan kan ta'u yeroo tokkummaa yaadattoo ta'e afaan Oromoo Finfinnee keessatti afaan hojii akka ta'uutiif waan hundumaa xumuramee irratti mari'atamee labsiin bahuudhaaf eega qophaa'e waan hundumaa eega raawwateen booddeetti deebi'eera. Waan sana har'a deebisanii kaasuu illee hin dadhabamu. Kaasuun illee jechuudha. Maaliif dhiibbaa ormaatu jira. Lama tokkoffaa dhabuun keenya tokkodha. Lammaffaa immoo riiftiin achi keessatti uumamee jira. Dhiibbaan ormaa immoo jira sadaffaan irra darbee jechuudha. Kanaaf akka dhaaba Oromootti gaaffiin Oromoo akka hin deebine kan barbaadu tokkollee hin jiru. Garuu komitmentiin isaanii wal caala achi keessatti dhiibee deebi'uu qaba kan jedhu jira. Yoo kana deebifna yoo jennee yaadne asiin immoo rakkoo nutti fida kun immoo kan nutti fida kanaaf akkas ta'uu qaba kan jedhu immoo jira kan annoo ta'u jechuudha gidduutti kan walaallammii ta'ee garaa lamaan deemaa jiru immoo jira jechuudha. Kana sababii ta'eef ammallee wanti ta'uu qabu wanti amma ammaatti wareegamni itti kaffalame deebi'uu qaba. Kuni eeyyuun gammachiisuudhaafis dallansiisuudhaafis miti mirga keenya waan ta'eedhaaf deebi'uu qaba. Nama dallansiisuu jiraate dallanuu danda'a. Homaa gochuu hin danda'amu. Nama gammachiisuuf miti kan nuyi kan dhaabbanne eeyyuufuu miti silumaayyuu dhaaba Oromooti. Dhaaba Oromooti Oromoof dhaabbanne. Interestii Oromoo protect goona kan ormaa immoo utuu hin balleessin utuu hin tuqin jechuudha. Baay'ee gaarii. Ani immoo kan irra darbuun barbaanne amma biyya keessatti akka argaa jirutti gara Wallaggaa kana rakkina guddaatu jira. Namni baay'ee dhumaa jira. Akkasuma Wallaggaa duwwaatu hin ta'in Gujiis Harar keessas maayinni rakkoon jiru kun maal akkamitti furmaata argachuu dadhabe? Anis kan seeratti dabala miidiyaa gubbaa irratti interview irratti akkan dhageetti uummati governmentii bileemii godha jechuun mootummaa federaalaatu akka nu godha kan dhufee nu ajjeesu isaanii kan dhufee nu godheedu isaanii jedhanii mootummaa kan isaan bileemii godhan kun maaliif ta'e mootummaan sabaaf dhaabbachuu irra turre? Dhuguma akkuma isin kaastanii dhiyaa fi akkuma jirutti amma shawaa lixaas dabalateera waan ta'eetiif dabalatees immoo gara shawaa kaabaattis ce'aa jira waan ta'eetiif gara lixaa kan jiru hundumtu rakkoo keessa jira amma gara Lubbaaborittis ce'eera waan ta'eetiif Wallagga qofa otoo hin taane lixa guutummaa dhumti rakkoo keessa akka jiru beekamaadha. Darbee immoo karaa kibbaa immoo Gujii lamaan keessa hanga tokko immoo Boorana keessas rakkoon akka jiru immoo beekamaadha. Kun kan ta'eef namoonni hidhatanii qaamni hidhatee naannoo sana socho'u jira. Mootummaan qaamni hidhatee socho'u kun amma jirutti ani mootummaa eegan ta'eeti waan kana tasgabbeessuun to'achuun dirqama kooti dirqama heeraan natti kennameedha dirqama mootummaatii jedhee fudhatee socho'aa jira. Qaamni hidhatee naannoo sana socho'u immoo gaaffiin kun gaaffiin saba keenya deebi'aa hin jiru sababii kanaaf kun dhaabbachuu hin danda'u kan jedhuudhaan itti fufee jira. Haa ta'uuti amma nuyi beeknutti qaamni iddoo sanatti meeshaa qabatee socho'aa jiru kun dhaabbilee amma jennu kanaa wajjiniin hidhata akka hin qabneedha officially jechuudha.
Maaliif duraan qaama dhaabbata adda bilisummaa Oromoo ture. Dhaabbanni adda bilisummaa Oromoo kan koomiti jedhee officially beeksiseera jechuudha. Hidhatee hin qabu isaanii wajjin jedhee officially beeksiseera. Kanaatiif qaamni suni qaama adda bilisummaa Oromootiin alaati jedhamee beekama officially jechuudha. Nus akka dhaaba siyaasaatti anis akka nama tokkotti akka sanatti understand godha. Egaa amma gara mootummaatiin waan badii dalagamu hundumaa isaan irra kaa'a jechuudha. Isaan tokko kana godhe yoo waa saamame isaantu saame jedha, yoo namni du'e isaantu ajjeese jedha. Isaanis immoo yoo namni du'e yoo argame mootummaatu ajjeese jedhu. Kanaatiif kana independently verify gochuun nama iddoo sana jiru yoo ta'e malee nama biraan adda baafachuudhaaf irra rakkata yeroo baay'ee. Namni iddoo sana jiru immoo yoo ta'e haala jirurraan kan ka'e dhugaa isaa baasee himuudhaaf yeroo itti sodaatetu jira. Kanaaf naannoodhuma tokko keessatti guyyaa qaamni biraan socho'ee waaree booda yookaan galgalamu qaamni biraan yeroo itti socho'utu jira. Kanaatiif isaan kun karaa sanarra osoo darbanii bakka tokkotti goranii bishaan dhuganii yookaan buna dhuganii darbaniiru yoo ta'e qaamni biraan immoo dhaqee warra sana tarkaanfii irratti fudhata. Karaa lamaaniin iyyuu bifa kanaatiin uummanni garatti deemuu dhabee jira. Jiraachuus dadhabee jira. Nagaadhaan bahee galuus dadhabee jira. Qonnas qotatee buluudhaaf dadhabee jira. Geejjibni guutummaadhumatti dadhabamee jira. Maaliif baadiyyaa keessa amma durii akka durii gaangoon hin jirtu, fardi hin jirtu, harreen hin jirtu, kan jiru baajaajii maaloo waan akkasii kanadha. Har'a immoo magaalaa tokko ba'anii iddoo biraa baajaajiidhaan deemuun dhorkaadha hin danda'amu. Kanaatiif uummanni hin rakkate hin dadhabe amma akka itti mana yaalaa dhaqullee hin dhabe waan biraa dhiisaati jechuudha. Dargaggeessi silaa rakkoon inni kana keessa jiru kana jedhamee himamuu hin danda'u. Dargaggoonni barnootas dhiisanii, qonnas dhiisanii, daldalas dhiisanii dargaggoota achi jiran dhufanii magaalaa kanatti keessumaati magaalaa Finfinneetti naannoo Buraayyuu jedhu yoo argitan amma namoota dhiyaatii akka jirutti dargaggeessa buqqa'ee dhufetu achi jira. Sababiin isaa maaliif? Dargaggoonni kun yoo achi jiraatan mootummaan hidhateetu isin warra hidhattoota sanaa wajjiniin hariiroo qabdu ittiin jedha. Warri sun immoo dhufanii isin mootummaa wajjiniin sababii hariiroo qabdaniif nagaa jiraachaa jirtu iddoo kanaa jedha. Kanaatiif jara lamaan gidduutti rakkoo hammana hin jedhamne keessa jira dargaggeessi. Qeerroon kaleessa du'ee gatii itti baasee jijjiiramni kun akka dhufu godhe. Dhaabbileen siyaasaa akka isaan biyyaa alaatii akka isaan galan kan godhe. Nuun kan mana hidhaatii nu baasise. Hamma har'a garatti deebi'u wallaalee yookaan hin baratu yookaan hojii hin qabu yookaan biyya kootiin jedhu yookaan biyya koo mitiin jedhu akka kanatti rakkina keessa jira jechuudha. Achiyyuu immoo yeroo dhufu mootummaan immoo eessaa dhuftani kan jedhu qabeetu immoo adamsee immoo hidha jechuudha iddoo isaan jiranitti. Hojii argachuu silaa hin danda'amu barnoonni hin jiru waan tokko hin jiru. Kanaaf rakkoon isaa kan uumame duraan hidhattoota adda bilisummaa Oromoo kan turanii fi har'a immoo hidhatanii achuma keessa kan jiran dhaaba wajjiniin hidhata officially hin qabnu jedhee kan dhaabni waakkate namoota akkasiin sababii isaan socho'aniif. Kanaaf egaa maal gochuun akka nurra jiru madda waan kana hiikuun barbaachisaadha. Namoonni achi keessaa socho'an sun maaliidha kaayyoon isaan qaban? Kaayyoo isaa kasaanii kana akkuma dhaabbilee siyaasaatiin define goone waan deemnuuf lafa kaa'annee waan nu godhan isaanis yookaan nutti dabalamanii kaayyoon keenya jedhanii akka nuyi deemnu kanatti akka deeman taasisu gargaaru. Gaaffii isaanis immoo maal akka isaan gaafatan akka mootummaattis dhaggeeffachuu. Mootummaan isaan kana balleessuu hin danda'a guyyaa torba tokkotti hin balleessa yookaan ji'a tokkotti hin balleessa jedhee yeroo inni itti dhaadate tureera. Balleessuun hin danda'amne hin danda'amus hin danda'amus hin barbaachisus namni du'u kuni namni achi wareegamu kuni nama nuyi waan biraatiif barbaannudha waan nama biyya isaa misoomsuudha nama biyya isaa diinarraa deebisuudha
nama bor hojjetee biyya isaa guddisuudha. Kana dhabuu afford gochuu hin dandeenyu nu akka uummataatti maaliif dhabna? Gootas maaliif dhabna? Beekaas maaliif dhabna? Dargaggeessa ol deemaas maaliif dhabna sababii maaliiti? Kanaatiif hamma ammaatti taa'anii wal dhaggeeffatanii ati kaayyoon kee maali? Ati adeemsi kee maali? Rakkoon kee maali? Akkamittiin yoo hiikkate feeta aadaa jedhu kana dhabuu keenyadha kan kanarraan godhe. Kanaatiif gara kanaatti deemuun barbaachisaadha. Nama meeqas haa ta'u tuffatanii akkas goona jechuunis hin danda'amu. Warri achi jiranis akkam jiru kanatti mootummaan laafaadha akkas goonee dhufnee moonee aangoo fudhanna jedhamus innis hin adeemsisu. Walitti dhufuu barbaachisa, haasaa barbaachisa gara lamaaniin biyya. Mootummaanis tuffiin barbaachisu, warri sunis tuffiidhaan akka goone jechuun barbaachisaa miti. Saba tokkodha waliin mo'atu sabi kun wal mo'achuu hin danda'u. Akkam godhee wal mo'ata? Obboleessi tokkos jira inni tokko gama sana jira. Inni tokko asitti dhukaasa inni sun achi as dhukaasa. Haatiif abbaan isaan godhatanii achi keessatti jireenya dhabanii iyyumatti gad deebi'anii dhiyaa kana yoo fudhattan jireenya inni keessa jiru isa waggaa 50 dura keessa jiruutiin gadiidha har'a iyyumni isaa jechuudha. Kanaaf kun hiika argachuu qaba. OLC'n kunis yookaan amma hooggansi gaaddisii hooggansa Oromoo kuni ajandaa isaa isa jalqabaa godhee akka inni irratti hojjetamuu fi kan hojii maleen kan kennameef kanadha. Waan kana hiikamuu qaba. Mariin barbaachiseennan marii warra achi jiran wajjin mari'achuun barbaachisaadha. Taa'anii wal qunnamanii mari'achiisuun barbaachisaadha jechuudha. Maaliif isaanis yaada nuyi qabnu irraati yaada addaa qabnu jennee yaadna. Oromoo waan ta'aniif yaada dhaabbileen kun torban qaban irraati tasa adda ta'a jennee yaadna. Kanaatiif wajjin haasa'uun barbaachisaadha. Gara tokkootti yookaan gara kanaatti deemuun nu barbaachisa. Baay'ee gaarii gaaffii gaarii dhiyeessanii nusanuma barbaanna ummatichi gidduutti akka waadamaa jirudha. Sanaaf immoo furmaanni egaa tokkummaadha. Waan hundaaf deemee tokkummaa Oromoodha furmaanni jiru. Sagantaa keenya osoo hin xumuriin gaaffii tokkoon isin gaafachuun barbaada. Isin yeroo tokko miti yeroo lama mana hidhaa turtanii yeroo jalqaba dhuftanii interview kennitan tokko na yaadadha. Waan achi keessa ilaalaa turtanii keessa dabartan yeroo ibsitanii baay'ee nama taa'ee ilaaluuf nama cinqa. Egaa keessa turtanii deebitan immoo hidhamtanii amma immoo deebitanii yeroo maakalaawin baname qalamas illee dibanii balleessuuf barbaadan malee deebitanii haala keessa dabartan waan ture nu ibsaa turtan. Egaa namoonni hidhamtoonni siyaasaa Oromoos haa ta'u kan saba biraa baay'ee ba'anii haala jiru. Akkamitti amma wanti ijaaramee faawundeeshiniin tokko walitti isaan qabee rakkoodhuma keessa darban illee seenaa isaanii barreessuu haa ta'u looyaruma illee dhaabbatanii rakkoo miidhama isaanirra ga'e deebi'anii gaafachuu irratti wal ijaaruu irratti waan godhamaa jiru jira. Sababni isaa waan akkasii jiraachuu qaba. Seenaa amma South Africa yoo laalle the ex prisoner of political prisoner of foundation kan jedhu jira. Ex political prisoner foundation of South Africa. Yoo website isaa adeemtanii ilaaltan baay'ee namatti tola waan isaan warra hidhamanii hidhaadhaa ba'aniif traumaa sana keessaa isaan baasuuf hiilingii uumuudhaaf mirga isaaniillee gaafachuuf waan godhamu amma yoonaatti illee jechuudha. Oromoon kana qabaachuudhumatti isarra jira. Namni sana keessa darbee hawaasatti makamee jira. Hojiin hin jiru, tajaajilli fayyaan hin jiru. Waan hedduutu hanqata. Yoo mootummaan waan kana qopheessine isiin akkamii walitti dhuftanii waan akkasii ijaarrachuudhaaf sagalee walii ta'uudhaaf wanti hojjetamaa jiru jira. Because dhaabbonni adda addaas addunyaa kanarratti waan kana gargaaruuf dhaabbatan jiru. Kanarratti wanti hojjetamee jira. Yoon hin jiraanne immoo hojjechuudhaaf karoorri isiin qabdan maali? Akka nama hidhamaa ture ba'eetti. Dhugaadhumatti wanti nama gaddisiisu tokko dhugumayyuu kanaadhaan amma sila mata duree yeroo anaan na beeksiftu haalati dubbatte irraan ka'ee waan an dubbadhe namoonni nu caalaa gatii itti kaffalan
ani yeroo hundumaa akka nama carraa qabeessaatti kana nuuf ilaalu yoo xinnaatee qaama saasa keessaati otoo hin hir'atin nami mana hidhaa maakalaa sana bahee lixee bahu baay'ee nama muraasa. Baay'ee nama muraasa. Inni kaan gurrisaan dhaga'u. Kan waggaa 10 fi waggaa 15 hamma yoona gurrisaan mala'u nama meeqatu jira. Qeensirraa. Kan qeensirraa buqqa'e meeqatu jira. Kan iji hin argine meeqatu jira. Kan ilkaan irraa cabe meeqatu jira. Kan dugdi cabe. Namoonni amma fakkeenyaatiif danda'anii sa'aatii tokko kan hin teenye jiru. Sa'aatii tokko danda'anii kan hin teenye. Maaliif eessa rukutanii permanent damage akka irraan ga'uu danda'an beeku isaan muuxannoo irraan. Kanaaf achitti bakka rukutanii laamshessanii baasan qabu dugda kutanii jechuudha. Namoota akkasii kun nama dhibbaan lakkaa'amu miti, nama kumaan lakkaa'amu miti. Ijoollee dargaggeessi ola deeman dugdi citee akkasitiin dugda qabatanii deeman kan taa'uu hin dandeenye jaajuu hin dandeenye meeqatu jira. Isaan kun hundumti isaanii irraanfatamanii hafaniiru. Qaamni isaanii sababii reebicharraan kan ka'e kan madaan isaanii gara kaanseriitti jalaa jijjiirame nama miilli isaa kaanseriitti jalaa jijjiirame miilli isaa inni tokko gabaabbatee maal ta'e amma yoonaa gargaarsa nama dhabee jiru nama beekutu jira. Namichi kun gaafa jalqaba mana hidhaa seenee achuma jira. Hiikamee deebi'ee gaafa lammata seenus achuma jira. Akki isaan itti reebanii wanni irraan gahame waan gurri namaa dhagahuu danda'u miti. Isaan kun hundumtuu irraanfatamanii hafan. Har'a deebi'eeyyuu namoonni waa'ee qabsoo sanaa keessa iyyuu hin turre. Kan gatii iyyuu itti hin baasan. Bakka sana iyyuu kan turre. Keessumaati daasporaa alafaa kan turan. Namoota akkasii fa'itu aangoo argataa jiru. Aangooma iyyuu miti. Akkuma namaattuu isintu fide iyyuu ittiin hin jennu. Rikogniishinii dhumti iyyuu hin kennamne. Jarri kun achi turaniiru ittiin hin jennu. Inni akka gatamanitti kan hafan. Hojjetanii nyaachuuf hojii humnas hin qabani, hojiis hin qaban. Baay'ee nama gaddisiisa. Otoo namoonni dhuguma mana hidhaa keessas turanii qabsoorra immoo warri turan warra amma deebi'anii karaa nagaatiin galan isaan mataan isaanii baay'een isaanii alatti hafanii jiru. Isaan humtiyyuu. Nuyi yeroo darbe dhaabbilee lamaanii koree teknikaa nama 71 qabu ijaaramee achi keessaanis tokko ta'ee yeroo deemni nama 327 waraana duraa keessaatii kan galchine jira. Isaan kun leenji'anii tokko keessaa poolisii ta'aniiru. Hammi tokkos immoo xiqqoo daldala wayirra bobba'aniiru. Hammi tokko qonna wayirra bobba'aniiru. Baay'een isaanii garuu hojiin arganne ammayyuu taanaan. Waan hojii argachuu isaan dandeessisus beekumsa hin qaban. Jechuun barnootarra hin turre. Yeroo nuyi ofii keenya barachaa turre, ijoollee keenya barsiifachaa turre isaan qabsoorra turan. Isaan bosona keessa turan. Namni waggaa 30 mana keessa gaafan mandiitti jalqabaatiif dhaqee gaafan namoota warra galan keessaati dhaqee jaarsolii bira taa'ee gaafan dubbisu waggaa 30 keessatti har'a reefuun mana keessa bule nama jedhutu jira. Mana keessa buleen beeku waggaa 30. Namni kun nuuf jedheeti, saba kanaaf jedheeti. Namni kun barachaan ture, daldalaan ture, qotachaan ture, fuudhee ilmaan hin horan, nama bakka hin buufan. Akkuma kanatti nama hafedha. Namoonni kun akka kanatti hafanii jiru. Namni isaan hin yaadataa jiru hin jiru ammallee. Inni jiroon dhaabbatu isaan hin yaadatu. Waldaan kam yoo dhaabbates namni mootummaanis namni dhimma irraa qabu hin jiru. Warra ofii barbaadu fuudhee waan tokko of dura buusee dannatiifaa yookaan humna tikaafaa maalfaa godhee yoo itti fayyadamu yoo barbaade malee jarri kun permanently warra saba kanaaf jecha gatii baaseedha deebi'anii of ijaaruu qabu, ijaaramuu qabu namitti jedhee namni kaasee jiru hin jiru. Kanaaf baay'een isaanii madaa isaanii akka qabatanitti iyyumaan rakkachaa jiru. Beekumsa hin qabanii, ogummaa hin qabanii, maallaqa hin qabanii, fayyaa hin qabanii, waan tokko hin qabanii akka gatamanii hafan. Poolitishaanii isa biyya alaa turetu isa maal ta'etu dhaqee aangoo irra taa'aa jira dhugaa isaa fudhannee.
asii deebi'anii Isaan kanaaf gaa kan falmu foundationin tokko ijaaramuu amma ammaatti hin dhaabbanne hin ijaaramne nuyi amma akkuma namootuma duraa wal beeknetti istimee wal arginee dhuma bakka tokko tokkotti haasofnee dhuma waan akkasii utuu ijaarreefaa jennee akkuma haasaatti haasofna malee seriously ittiin hojjennee hin beekne. Maaliif biyya sana keessatti ammayyuu taanaan civil society NGO waan akkasii kana ijaaruun salphaa miti. Ammayyuu ta'ee jennaan inni mootummaan akka nuyi ilaallu kanatti bilisummaadhaan gadi lakkisee ijaarradhaas hin jedhu. Ofiisaatii keessa galee wanta tokko yoo to'ate malee ammayyuu wanti dhuunfaadhaan hojjetamu jiru ijaaramee eeyyuuti ijaaree laata. Waan jedhu. Eeyyuuti ijaaree laata amma immoo deebisanii abaluufaatti ijaaree laata. Dhaaba maqaatti baasan qabu yeroo hundumaa abaluuti ijaaree laata. Yookaan harka eeyyuutu bira jira. Yookaan nama hin qabsaa'in fidanii nama hin hidhamin fidanii sitti galchuu barbaadu achi keessatti. Waan akkasii salphaa miti garuu yaalamuutu irra jira. Yaada isin fiddanii baay'ee yaada gaariidha. Kana namumti biyya alaa jirus haa ta'u namni biyya keessa jirus haa ta'u namoonni kun nuuf miidhamanii kan jedhuudhaan bira dhaabbachuutu irra jira. Baay'ee barbaachisaadha kun dhugaatti. Hin gatamanii baay'ee isaa. Barbaachisaadha. Fakkeenyaaf dhaabbanni tokko kan headquarteriin isaasi Center for Victim of Torture kan jedhu biyya keenya keessa waajjira qabu. Dhimma isaan achi turaniif illee waanuma Eertiraarraa baqatanii baqattoota Itoophiyaa turan irratti hojjechuuf ture natti fakkaata garuu ogummaan isaan irratti hojjetanii warra hidhamanii torchii ta'anii ba'anii meentaalii rakkoo qaban fa'aa tajaajilu waan ta'eef tarii isaan fa'aa biyya keessatti qunnamuun sagalee ta'uun barbaachisaadha. Yoo mootummaanis amma barbaade waan kana deeggaruu yoo baate illee akka Oromootti Oromoon kanatti yaadee sagalee isaanii ta'uu qaba. An kanatu baay'ee na yaaddeessaaf an kana kaasee uummanni 50,000 60,000 70,000 salphaa miti. Hawaasa kana keessatti deebi'anii rakkoo hedduu irra jiru eenyuyyuu waa'ee isaanii hin dubbatu yoo ta'e egaa nu akka miidiyaattis akka nama dhuunfaattis sagalee isaanii ta'uu dubbachuun nurra jira. Oromoonis immoo mana isaa keessatti isa jiru sana hundumtuu namni firri jalaa hin hidhamin jalaa hin du'in hin jiru hawaasa Oromoo keessatti. Qabsoo kana waan mana abaluudha jennu hin jiru. Hundi keenyayyuu mata mataatti waan beeknuudha. Kanaaf isaaniin dagachuu hin qabnu. Isaaniin dagachuun of dagachuudha. Garuu isin immoo warra xiqqoo waltajjii qabdan kuni waan kana irratti akkuma hojjettanii waan hojjetamee jiraatee mee uummanni keenya dhaga'uufan isin gaafadhe. Egaa Obbo Bekele deebii nuu kennitaniif hedduun isin galateeffadha. Gaaffii biraa waan qabnu natti hin fakkaatu yoo qabaanne. Yeroo keenya samma baay'ee asittis isin qabu barbaadnu. Yeroo gabraatu walitti deebinee yeroo dheeraa fudhannee haasa'uu hin dandeenya dheen abdadda. Baay'ee isin galateeffannaa dhuftanii. Fayyaa taasisillee waan asitti naaf hirtanii fi yaada kan hiruuf waan carraa kennitaniif baay'ee isin galateeffadha. Fayyaa ta'a Waaqa isin eebbisu. Ameen. Isinis gaa waan yaaddan fixan ba'ee gaaffiin Oromoonni hafes sirnaan deebi'ee umrii keessaniin akkasiin argitan abdii keenya asittis immoo gaa akka carraa dhuftanii isin argannee fedhii qabaattanii sagantaa keenya kanarratti dhuftanii gaaffiif deebii bareedaa kana isin wajjin taasisuu keenyaaf hedduu gammannaa hedduu galatoomaa milkaa'aa isiniin jenna. Egaa daawwattoota keenya har'as keessummaa guddaa isinii qabannee dhiyaannee waan mareetaa turre dhageeffattanii isinis akka waarraa barattan abdii qabna. Sagantaa ittaanuun mata duree addaatiin amma walitti deebinutti bakkuma jirtanitti nagaan nu turaa isiniin jenna. Fayyaa ta'a. Oromo Viewn